Tolee, nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanala Abarraash fayyaa keessanii jirtu. Nagaa kootti Waaqayyoof galanni guddaan isaa haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii isiniin jettu jaalladha obboloota kiyyaa. Fayyaa keessanii anillee nagaa kootti gooftaaf haa galatu. Maaliifin dhufee har'aa? Aniin kun akka ittiin gofaree filee jechuudha. Gofaree filee akkanatti bittiin godhee maaliifin dhufee jechuudha. Waan ta'ee mee isinitti muufanii wantoota keessa darbee jechuudha. Wantan keessa darbee isinitti muufanii. Innis immoo maaliin yoo jettanii obboloota kiyyaa maal keessa dabartan tali kun akkasittiin gofaree bittiin gootee maal keessa dabarte maal jechuu filaata jettanii. Egaa gurra keessan naa ergisuun keessaniin ollee gurra keessan naa ergisaayii meexxiqqoo isiniin jechuu jaalladha. Haalli biyya lafaa kun bu'aa bahii baay'ee hedduu qabdi jechuudha. Bu'aa bahii baay'ee hedduu qabdi. Egaa biyyi lafaa akka namaa mijannes hin beekna. Namni kamiyyuu qormaata keessa inni darba. Qormaan inni kan kiyyamu jechuudha. Baay'ee hedduu ta'ee isaa ulfaataa baay'ee isa jedhamu jechuudha. Hunda isaa isinitti himuu hin danda'u. Isa salphaa isaan isinitti hima. Keessattuu erga danda'ee booda wanti nani keessa darbee guyyaa tokko akka dookumentariitti isiniif illee hojjechuu hin danda'a jechuudha. Waaqayyoo achiin yoo naga'e. Waa inni nagaamoo Waaqayyo nan beeka akka dookumentariitti illee guyyaa tokko illee bal'isee sinaasobsiisuu hin danda'a. Waan ani keessa darbe garuummoo ani har'aa Waaqayyoof galanni guddaan isaa haa ta'u. Sababa Waaqayyo jiranna malee akka diinni nu qorutti nuti yoo hin jiru dhugaadha namni kamiyyuu jechuudha. Ani Waaqayyoof galanni guddaan isaa haa ta'u. Waaqayyo har'a kun carraa naaf kennee argameera. Dhala koorras jiraadheera jechuudha. Wantootaan keessattuu erga ji'a sadiiti. Erga danda'e kun ji'a sadiif torbee lama keessan jira jechuudha. Ji'a sadiif torbee lama kana keessatti torbee lamadha kunuu ani akka namaatti ol jedhee taa'ee akka namaatti kunuu mana koo keessa hojjetadhee akka dubartii tokkootti jechuudha. Ani kun mana koo keessa ol jedhee gad jedhee hojjetachuun koo torbee lama qofadha jechuudha. Ji'a sadii duras algaa irratti hin dabarse. Maaliif inciis ture ati araasiidha jechuu dandeessu. Isaaf miti jajjabaadhee hanga tokko araasummaa keessa illee osoo hin jiru. Torbee sadiitti ol ka'een ture. Maaliif sababiin torbee sadiitti ka'ee nama na gargaaruun qabuun ture. Abtee bichaadha. Inni iyyuu jechuudha. Isatu waan hundumaa hojjetaa ture. Waan hundumaa obbolaan kanarraa fagoo jiru bakka nan jirurraa Addis Ababa keessa jiru hojii jireenya mataa isaanii jiraatu. Anaan dhufanii na gargaaruu hin danda'anii mana isaanii bulfatu jechuudha. Dhiironnis ta'e dubaroonnis jechuudha. Hangafni kanarraa fagoo jirti. Deebisee immoo akkuma nani da'uudhaaf akkas ji'atti galuu haati abtee illee na jalaa dhukkubsatanii nama na gargaaru hospitaalatti illee nama na bukkee dhaabatu hin dhabe jechuudha. Gaafa hin da'u kophaa koo ture achitti illee nama na bukkee dhaabbatu dhabe. Abtee qofan na bira jira ture jechuudha. Isa qofan na bira jira ture. Isaan na bira ture baay'ee tokko inni dhiiraadha. Akkatti illee gaafsana mucaa kaasanii nama bukkee kaa'an hin beeku ture. Maalitti beekaa iddoo deebisee immoo iddoo da'umsaa sana iddoo da'umsaa dubartoonni seenanii da'anii qulqullaa'anii yoo operaasyoonii ta'e hodhamanii ba'an sana jechuudha. Dubartoota qofa seena. Deessuu qofa seena yeroo immoo deessuun achi keessaa baatu dooktarii fi dubartii tokkotu qabeetu achi keessaa baasa yoo dandeessee kan hin deemne ta'ee jechuudha.
Anaan garuu haftee tosseen achi keessaa na fudhate. Maaliif sababiinsaa sababiin nama dhabee ati maazariin hafteen dhukkubsatanii isaaniiyyuu baay'ee tokko nama tolbaasee gabbaasa ture. Ilaal qormaata diinii natti ergedhan kun jechuudha. Qormaata seexanii natti ergedha. Qaamee mataa koo kana siin sodaachisuu danda'a achi qabadha. Isaatu jechuudha. Ol seenee bakka sanaati. Anaan na fudhate jechuudha bakka da'umsa sanaa kutaa da'umsa sanaatti jechuudha. Inna kanadha. Isa tosseeneetu achi keessa na baase. Maaliif ani nama biyya Arabaa turedha. Keessattuu wanti ani biyya Arabaa keessa dabarsee ulfaataadha. Maaliif sitti ulfaatee ulfaachuu waanuma jirudha. Nutis keessuma jirra. Warroonni achi galtanis jiraachuu dandeessu. Isheen kan gogaruu adda taati. Maaliif otoon biyya Arabaa keessa jiruun haadha koos dhabee dhaqee jaalamatti isheen nukkubsatti naan jiraan jechuudha. Dhiifama ani biyya ormaa dhaqee jaalamatti dhukkubni ishee jalqabe. Dhukkubni ishees immoo dhukkuba kaanseriiti. Kaanserii harmaa jechuudha. Kaanserii harmaa ture. Waggaa 2 darasi foon koo beerutti jira. Yaanni koo qalbiin koo immoo Itoophiyaa keessa jira. Maazarii koo bira jechuudha. Na sammuun koo achi nan jiru. Sammuun koo biyya keessa nan jira. Maal taatii warmaalaan dhagaa iftaan maalaan dhagaa jedhin baay'ee tokko dhiphachaa ba'e jechuudha. Baay'ee tokkoon cinqamaa ba'e, baay'ee tokkoon dhiphachaa ba'e. Haa ta'u malee kan fedha Waaqayyoo ta'e gaafa waggaa 2 fi ja'a ol dhukkubsachiifadhee haadha kiyya. Sababiin biyya Arabaa deemeef malee dhibamsiifachuu hin danda'uun ture. Dafqa koo dhangalaasee haadha koo dhukkubsiifachuu akkan barbaadetti yaalchifachuu hin danda'uun ture. Maaliif jiruuf jireenya biyya Itoophiyaa hin beektu suniyyuu ikoonoomii biyya keenya keessaa hin beektu. Kanadha. Garuu baay'ee tokkoon bilchaadhe. Dhaabitti hin bilchaadhe jechuudha. Otoo ishii waa tokko hin ta'in dura dhaabitti bilchaadhe. Maal taati laataa maalan dhagaa maal kan jedhu kana baay'isee akkasittiin sinii ibsuu hin danda'u siniif gala. Ergasii immooti waggaa 2 fi ji'a dirasii erga dhukkubsattee booddee isheen na jalaa boqottee ergasiitii immoo hin beektu waa'ee biyya ormaa hin beektu jechuudha. Buloonni keenya bu'aniillee garaa keessaan baafatani. Haadha ofii dhiisiiti waanuma fedhe fira ofiis haa ta'u maalis haa ta'u boosseellee imimmaan kee dhangalaaftee bakka akka gara okiin iyyitee okiin waa tokko jettee gadda kee baafachuu hin dandeessu, of keessaa baasuu hin dandeessu. Biyya ormaa jirtaa ulfaataa ture. Durayyuu dhukkuba ishee irratti baay'ee tokkoon goggogee gaafa isheen baddalamtee ishee immoo bakka siruma isaa guyyaatti al tokko bichaan midhaan nyaadha. Guyyaatti al tokkitti bichaa baay'een du'een ture. Baay'ee keessi goona miidhamee achitti illee nyaata dadhabee viitaamin A kan jiran tokko appitaayitii kan namaaf banu arabni bakka hinduuti intalli kun hinduuti jedhanii bakka tasfaa kutataniitu ammoo waan nam tokko hin beeku kana. Qoricha wayii naaf fidanii qorichicha naaf finnaan inni iyyuu jechuudha amma tokkodha. Paaworii barbaada. Inni fedhii nyaataa banu sun amma tokko keessa kee keessa paaworiin qabaachuu danda'a jechuudha. Gaafa sanaaf fidanii ittuu na laaffisee ittuu bakka mataa koo na dhukkubsee na dhibamsiise. Amma numaaniin nan dhiisee bakka doktoriin haadha abduu baqqaadhe.
haadha abduu amma ishiif danda'ame nyaataa nyaattu malee mucaan kun duwwaa gubbaa jirti zeeroo irra jirti waan ta'eef in ulfaataa haadha abduu viitaaminii kanas fedhii nyaataa isa kan banu haptaata ziriimu waan ta'e jedhu innaa kana haadha abduu jedhanii nan dhaabee amma tokko bakka otumaan akkas jedhu akkasitti ani nama biyya ormaatti miidhame ture. Da'umsaaf immoo humna nama gaafata. Humna qabaachuu qabda. Humna hin qabaanne taanaan da'uun hin ulfaata. Miixuudhaan da'uun hin ulfaata. Ciniinsifattee da'uun hin ulfaata. Baay'ee tokko kana warra da'ee ta'e beeka malee warri hin deenyeef hin galu. Ammarra namarra ga'utti hin galuufi jechuudha. Warri da'ee garuu hin beeku. Kanaaf ani humna duwwaa wanta akka humna hin qabun ture. Paaworii hin qabun ture. Anniisaa hin qabun ture. Duwwaan ture bakka. Inna garuu waaqayyoof galanni guddaan isaa haa ta'u. Waaqayyo gidduu naaf galee na yeellaasisnee akka nama dhabe akka nama na bukkee dhaabatu dhabee hin taane. Waaqayyo gooftaan koo inni dhala keessa koo kaa'e inni firii naa kenne inni ganama na wajjiniin jiru sun inni inni koluutti gale sun na yeellaasisne Kiristoos na yeellaasisne waaqayyo jechuudha. Na yeellaasisne waaqayyo halkanidha kana ni da'ee haabtee qofa na biraadha. Haabtee qofa na bira jira. Isa wajjiniin hospitaala galle jechuudha. Innaa harmeensaa baay'ee dhukkubsattee isheen iyyuu qabaadhaan ala baatii qabaadhaan ala galti. Inni kun karoora diinni naaf qopheessedha jechuudha. Karoora diinni naaf qopheesse. Ana miidhuudhaaf. Ani garuu waaqayyo na bukkee waan jiruuf ani isin keessaa isin na keessa ni jedhe sun waan na wajjiniin jiruuf jechuudha. Omaan taane dabarseetti nan laanne. Baay'ee go'anii baay'ee bakka ani da'ee ana kunuunsuudhaaf baay'ee go'anii turan maadariinsaa. Garuu gaafanii ji'a sadii torbee sadiitti immoo waan ta'e galuu dhukkubsatanii kalee dhukkubsatanii kalee isaanii durumayyuu dhukkubaa itti fanaddee baay'ee itti ta'ee garaachi isaanii dhukkubee bakka kana ture isaan oskinee deemnee. Dhufaniis na bukkee dhaabachuu hin danda'an turanii amma achi haabtee qofa na wajjin hin galee maazarii obboleetti isaatti yoo himne sisteriin xiqqoon tokko jirti yoo isheetti himne maazarii dhagaa hin cinqamu. Dhufanii na bukkeetti argamuu hin danda'anii bakka sana algarra ciisanii cinqamoonni zimtinne halkanidhasi. Na bakka nani da'u nama dhabumsa koorraan kan hafee. Beektuu harmeen koo na biran jirtu obbolaan koos na biran turanii kan na bira jiru Kiristoos ilma waaqayyo tokkicha bichaa fi abtaan qofaadha isaa gaditti waaqayyoodha gaditti jechuudha. Isa qofaan na bira jira bakka kutaa da'umsaa dhiironni seenuu kan dhorkaa ta'e seenee na fudhatachi keessa waamanii namni dhabame inni ollaan jiru turanii. Ollaan na wajjin hin deemteetti na wajjin hin deemaniiru. Ishiin tokko mucaa xiqqoo waan qabduuf manatti haftee ishiin tokko immoo na wajjin hin abbaa mana ishee wajjin hin deemanii. Ishiin deessee nagarree waan ta'eef mucaa qabuu sodaatte. Mucaa qabuu sodaatte isheen jechuudha. Bakka ammachumaanii ishiin sodaatte bakka daa'imni xinnoodha waan nama harkatti miciriqxu waan fakkaattuuf haraasonni gaa. Hin beektu warri daa'ima deessanii argitanii waan harkatti miciriqxu wayii fakkaatti. Garuu hin sodaatte ishee waan akkasii argite waan hin beekneef hin sodaatte. Innaa deebistee immoo ol seentee na argitee kunoo dhiiga akkasitti lolee argitee irrifattee baqatte isheen irrifatte. Maaliif deesseen argine jechuudha irrifattee achumaan haabtamu waamanii. Innoo seenee achi keessaa na fudhatee ba'ee jechuudha. Maaliif nama dhabe. Nama dhabuu koorraan kan ka'edha. Nama dhabuu koo kana maaliif hin kaasee
torbee sadittiin akkuma intanetti ka'een durii araasummaan nan ciibsine isiniin jechuuf hin ka'e nama dhabuu korraan kan ka'e otoo hodhaan jiru otoo dugdi koona rommuu gaafa bulee afurii gaafa dhagna dhiqatamu ka'ee carqii miiccate jechuudha. Maaliif siisteriin sa'aalee ni jirti garuu yerooni fayyaa qabu sana otoo garaatti hin baasin durayyuu na wajjiniin turan isaan. Bakka hin kufiin hin cabiin kanan hojjetiin biddeen hin tolfadhoon yeroo sanaa bakka waxii intini maqaan isaa xaafis isaaniin soru ture isaanumaan naa sora ture garuu immoo hin dadhaban maazariin fa'aa gaafa dadhabanedhani mucaa'oon isaan kunuunsiti. Isaan bukkeedha. Isaanis nama barbaadu waan ta'eef jechuudha. Dubara tokkitti malee hin qabu hafteen karaa maazaree jechuudha. Kanadha. Isheen isaan bukkee taati moo na bira taati moo isheen gidduutti ciccitte hin ta'u mucaa'oon jechuudha. Otoo ol kaattu otoo gadi kaattuuti. Bakka waliin qixxee jechuudha. Guyyaa arfaffaatti ka'een carqii miiccadhe. Carqii kan mucaas kan amma guyyaa afuriitti fayyadame jechuudha. Akkas ture nama dhabuun nama miidhaa deebisee immoo doomsi humna barbaadaa ani biyya ormaatti miidhamuun koo waa baay'ee na miidhee adaraa keessan obboloonni koo of eeggadha ishi birriidha jettan of hin miidhinaa ta'u waan biyya keessaa dhageessanitti itti of hin buusinaa ta'u of eeggadha jechuun barbaada. Inna kanadha waa'ee rifeensa kootiif as ba'ee rifeensi koo wantoonni ani keessa darbee kanadha. Xiqqoo ishiin irraa isinitti hime malee baay'ee isaa miti. Guyyaa tokko garuu akka dookumentaariitti isin hojjechuu hin danda'a. Kanadha ergasii asitti amma torbee sadiitti araasummaa keessa ture. Homaan jedhu dhukkuba hin qabun ture. Garuu araasummaadhaanii dugda raasitii hojjettuuf hin buuftu maaliin jettu garuu ani carqii kuufuma afaan miiccadha. Mana keessatti bishaan naa gashaabtee nan miiccadha. Waan nyaataa isaatu naaf hojjeta. Marqaallee isaan marqaa waan hundumaa isaatu hojjetan carqii qofaan miiccadha. Ota akkatti na wajjiniin kufee ka'u gaafan jaguutu dhukkubsadhe. Gaafan jaguutu dhukkubsadhe jechuudha. Inni kunis qormaata diinarraa namatti argamu. Ani waaqayyoon na jiraachisa malee tokko qormaataati yoon durutudha. Ani irra taa'een odeessuun ture jechuudha. Kanadha. Wantoota ani keessa dabarse kana. Amma kunoo ji'a sadii erga hundee ji'a sadiif torbee lamadha. Ji'a sadi dirasi. Ganni kun akkatti isheen dabarte ani quban qabu. Hanga har'aatti. Har'a garuu maskaramiitti ce'uudhaaf deemna. Akkatti isheen dabarte ani gadi ba'ee quban qabu. Alatti ba'ee quban qabu. Akkatti isheen dabarte gadi ba'ee quban qabu jechuudha. Dhukkubsachaan bahee nan ciisaa algaarra. Isa keessattuu kana dheesinitti ni mugaa baqa. Maal jedheen sinitti siifniif ibsuun natti ulfaata. Baay'ee tokkoon dhukkubsachaa ture. Oh.